Yaa piippi uummanni Oromoo akka isin hin deeggarre isinitti himuu dhufe mee viidiyoo kana laala. Kana isantu ulee fi milishaa keessaniin dhiichisee walitti qabe isinitti hin fakkaatin. Dhugaan isinin jedha. Akka tasaa imoo keessa gaseene uummata firii ta'ee wal gahee bakka jiru kan isin walitti qabdanii miti beeki. Kan firii ta'ee bakka jiru wal gahee garee kaan nama kuma kee jira kaan kuma lama kaan dhibbaa gasii kaan wal gaheeti waraana bilisummaa Oromoo walitti hin qabne dhaqee ijoolleen tun tagarii biyya namaa jirti taan biyya keessa jirti. Abaa'oo waboo miti kan ijoollee tana walitti qabe kafaa'oo miti faabaa'oo miti. Quuqama saba isaaniitiif qaba irra hedduun isaanii achi keessa ta'anii isin komatan kan isaan uffatan fedhan suuraa Jawaar fedhu suuraa Abiyyi abbaan barbaade waan jaallatu waan uffatu waan barbaade uffatee dhufa dantaan qabani. Ka fedhe suuraa Jaalmarroo ka fedhe suuraa namuma qabsaa'aa tokko kan qabsaa'ota darbanii qabsaa'ota jiranii uffatanii achi keessa wal gaanii isin komatan isin quba qabdu isi uummanni Oromoo parsantii 99 Abiyyi deeggaraa parsantii takka warri irraa gadafeetti iyya warra jedhu jira. Ummata biyya keessaa qawweedhaan afananii namni yoo dubbate waa'ee keessa yoo dubbateen du'a du'uurra jiraachuu naa wayyaadha jedhee isin jalaa calleefnaan isin deeggare isin fakkaate fiti wallahi sumamtan wallahi parsantiin takka isin hin deeggartu Oromoon parsantiin takka isin hin deeggartu naa mana kan isin ulee walii qabdanii milishaan keessan hudduu keessa dhiite isin dura deemee abbichuu jedhu ati jiraachuuf jedhee abbichuu jedhaa bar. Abbaa barbaadan ajjeeftanii ka waan barbaadan gootanii sodaa tokko hin qabdanii rabbi namni waan sodaanne inni waan sodaatan qabaa jedhanii. Rabbi sin sodaatanii nama sin sodaatanii ummata akka barbaadan gootanii kanaaf dirqamee isin deeggara malee wallahi otoo carraa argate habbaan tokko isin hin deeggaru isinuu beektu tanaaf ummata dhiittu tanaaf ummata ajjeeftu tanaaf afaan isaa gadi qabachiistu dhugaa isin hin jedha habbaan tokko ummanni Oromoo habbaan tokko piippi hin deeggaru naa mana jaallatee miti kan inni abiyyi Oromoo jedhuuf ijoollee biyya keessa jirtu malee nama biyya alaa taa'ee isin deeggaru jira warri biyya keessa jiran ammoo jiraachuuf jedhanii mataa qaqqabatan dhugaa habbaan tokko isin hin deeggaru. Parsantiin 99 warra isin hin deeggar isin amma 99 turu deeggara jettanii miti wallahi isin hin jedha oppositii 99 negatiivii keessa jiran faallaa 99 isin hin deeggaru parsantii takka qabdanii sunuyyuu miseensa keessanii fi warra isinirraa waa qocatuu fi faarsee bulaanuu hagas hunda isin hin deeggaru jiraachuuf tanaaf jedheeti malee faarsee bulaa mala isaanii hin beeknaa bara tanaaf jedhee jiraata malee tokko wallahi naa mana.